sirraa hin hafne jechuudha. Ijateeti ijoo ijateeti tattiin tiifat ta oromummaan tiifat tan oromiyaadhaan tiifattu mataan kee jechuudha. Maqaa keeti oromummaadha maqaan kee kun jechuudha. Akka ijateetiiti ijjitee yoo sirraa tuqamte bigbaatee galuun si rakkisa. Yoo immoo ijatee tana jabeeffachuun yeroo bubbeen dhufte duraa qabatta bara. Arra rakkoo fi bal'oo mara oromummaan akkasitti tiifachuuf dirqama nuti sirraa qabdi jechuudha oromummaan. Oromummaan waa hundaa oli. Siyaasota warras qaama siyaasaati oli. Qaama paartiiti oli. Qaama hooggantaati oli. Nam tokko irraa oli oromummaan. Maaliif nuti arra ka jirru kuyyoo dhumnellee isiin hin dhumtu baddu bakka jirti. Kan dulloomee umriidhaan irraa dulloomee irraa kutus numa jirti. Jiraachaa turte egaa haga rabbiin ilma namaa addunyaa sanarra jiraachisu ni jiraatti. Ni jiraatti. Haa biraarra dhalata. Hin badduus bikka feete jiraattus hin baddu. Arra addunyaa guutuurra arra silaa Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuu qabatee dhumtellee isanuu bikka meeqa jirtan. Kaan Chaayinaa jirtan, kaan Ameerikaa jirtan yoo addunyaan guutuun dhumte malee hin dhumtan gaafa silaa hanga fedhe yoo ta'e jechuudha. Biyyayyuu jirtaa bikkayyuu jirtaa. Awurooppaa ishee addunyaa tanarra biyyan jirren jirtu. Chaayinaa keessa biyyayyuu bikkayyuu waan biyya rabbiin addunyaa tanarra godhe hunda keessa ni jirta. Hin baddu. Maqaan kun maqaa gartee ittiin ati akka ijatti tiifattu maqaan kee kun kan xurii irraa eeggattu, kan fokkina irraa eeggattu, kan hammeenya irraa eeggattu, kan tokkummaa dhabuu irraa eeggattu, kan tiifattu, kan maqaa isaa kana eeggattu afaan keeti, afaan kee, maqaa kee, namni kee keeti, kanam tokkooti miti, dhiiga keeti, dhaloota keeti, Oromiyaanis teeti. Siiturraan bareeda. Diinni irratti jeesee si caccabsee si saamuun ammoo salphina keeti, xiqqeenya keeti, gabroomuu keeti, miidhamuu keeti, saamamneeti har'a magaalaa fi biyya adda addaa hundarraa saamamneeti. Finfinnee handhuura Oromiyaa jenna. Biyyee dachii handhuura Oromiyaa jenna malee akkaataan isiin diinni dhuunfatee diinni fudhatee diinni achi didaan torkaa qaba. Akkamiin deeffachuu dandeessa qabsooni, tokkummaani, jabaachuuni, hojjechuuni, falmachuuni. Tanarratti nama kanaan dhufe eenyuu taanan hayyuu fedhe ta'ee beekaa fedhe ta'ee Oromoo ta'ee kan tokkummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo dura dhaabbatu beekumsi isaa beekumsa sheeyxaanaati. Dura dhaabbanna ofirraa dhoowwina. Karee qabsaawaa ama 50 haa qabsaa'u. Guyyaa tokko Oromummatti buunan Oromoo fi qabsoo Oromootti farra taanan sagalee uummata Oromoodhaa ukkaamsee taanan fedhoo abbaa fedhe haa ta'u, hayyuu fedhe haa ta'u, artistii fedhe haa ta'u, qabsaawaa fedhe haa ta'u. Mararaa guddinaa kan amata 50 qabsoo Oromootiif dhaabbate yoo qabsoo Oromoodhaa dura dhaabbatee balleesse nama inni dura dhaabbatamee dhorkama. Karaa inni qabsoo dhugaa uummata Oromoo irraa maqasan santuu dhalootaaf tiisituu dhugaa dhalootaa jedhama jechuudha dhaloota keessaa. Shiraa fi dharaa fi cubburratti naman deeggarina gandaa fi kolkol waan adda addaatiin Facebook kana gubbaadhaa titichaan oolina guddaa dhaamee sammuu teessan tana guddisaadhaa xiinxalaa laala. Waan xixiqqoodhaa jechaaf gogootanii ganamaa galgalaa mashaqqaa addaan buusina. Oromummaan qaaliidha. Gosti Oromootillee qaaliidha. Diddirtanii cuccubaa huurrottanii kushaashatti hin guurina Oromummaa fi dhugaa Oromootti tokkummaa Oromoodha. Itoophiyaan guutuun si wajjin jirtu bara Oromoo mataa kee qofa jirtaa barate. Itoophiyaan guutuun ta gizii ati duutu gizii ati miidhamtu sirra laaltee sirra qofaltu. Olla qabda akka biitti hambaata addunyaa biraa qabdu Yuunaayitid qabdu. Qabeenya keetii fi waan ati qabduuf qabsoon Oromoo itti duutee ittiin kuma meeqa itti dhumtu. Tan itti dhayxee tan kumni meeqa itti dhume arrasi duubaa milik jettee garagalteeti Oromuma keessaa tumsarkattee Haile Sillaasee amata 50 sagaraa keessa turee maqaa dhahamuun dhabamee Afrikaa kana keessatti illee namni beekee dallaala Afrikaadhaa kan Afrikaa gurgureettee Afrikaan tulleen ka beekuu beeka warri waa baratanii beeka. Dallaala Afrikaa ugalaafate. Sheeyxaanticha ajiisoo tortortee tana sagaraa sareedhaa wajjin sagara satti awwaaleetutu maqaa san bilisoomsite qabsoon tenteeta amata meeqa wareegamtee Tigree meeqa dura dhaabbattee lubbuu meeqa lafee meeqa qayroonitti dhabde arra duuba rakkoon meeqaatamtu dhufaa jira. Kanaaf yoomuu yoomillee
warra gufuu qabsoo uummata Oromoo ta'e bakkayyuu biyyayyuu paartii diqaalinaa tanaa fi baalaginnaadha barbadeessaa hiddaan buqqusaa balleessa Oromiyaa keessa. Dhageessa sheer godhimee ol biraan gahi dhaamsa jabaa fi hin deema waan hin deemuuf hin dubbanne mataa siituntu hin arra. Yoo ati sheer gootee na waliin jiraatte mee sheer godhi. Baalaginnaa fi bilisiginnaa waa barreessitu moo rabbi si haa balleessu baasi rabbi nu keessa haa baasu dhabama haa godhu. Shishim rabbi si haa godhu. Dachii rabbi itti gara haa galchu. Wal nyaachisee ifumaa daaraa bubbeen fuute cilee bishaan buute wal haa gootu. Wal haa galaafattu dhabama rabbi si haa godhu. Dhiiga dhaloota uummata Oromoodhaa kana itti kan mul'an. Nuti beekaa artistoota keessaas warra gartee ganamaa galgala akhiraa galabadde dulloota gartee eega amata meeqa gartee ol kute abaarama nama tokko harree waraabessaa rifattu waraabessi numa nyaataa jette Oromoon harree waraabessaa rifattuun arke nama keenya namni mootummaa kanaan mootummaa waraabessaa rifattu harree waraabessaa rifattu gaaf tokko jala harree fi waraabessi waltaanaa wajji jiraannaa wajji waa hundaa'u geggeeffana jechuudhaan sherbor jirtani jedhan wajji waa walitti dhufan jedhan yeroo kana anis sin baadhadhaatis na baadhattaa jedhan naa gartee odutti oggaa kana odoo baadhatu waraabessi na arrabooda naaf ati firaa waliin deemnaa jee harree baadhate xiqqochiin deemeeti oggaa mana sattichi dhiyaate ammaas hamma taraan teeti atis na baadhadhuu jeen odoo deemaniiti amma tarataan wal baadhachaadhaga bikka qe'ee fi daggalaa biraa naqate jenna oggaa ol naqatu waraabessi biraachi jira arraan tana waraabessi biraa waraabee keenya arra eessaa harree wajjiin saahibatee harree nuuf fidee dhufee janiin jechuu oggaa inni dhufu akkaataatti olteen san itti diigee haaddisa waraabessi san dhaqee harree san waraabessi reebee hay akkitti walii taaneef ikkatti walii galle kanaa hiyyannaan aadaa teenyaa gaa anilla naafi ati ol taane warri keenya gartee yeroo naafi ati ol taanu nu biran jiru waa gartee eega takkaa jettu waltahin teenya eega warra keenya bira dhufte eega waraabessa biraatii wajji wal garreen horkaa baddee jenya waltahin naafi ati walii galle eega waraabessa biraa waraabessa shanyiti yaa wajji keessa dhayine booda walgahin teenya na harkaa baddee heejen jettu san eegachi keenya gartu walgahin duraa wajji qabnu baddee jen jettu akkasanitti Oromoo qabsoon biyyi amata Tigree keessaas bee mallammaa fi Juhaarii wajji godhe eega ara kiiloo seente waraabessaa fi afaan waraabessaa seente waltahiin Oromummaan Abiyyi wajji qabdus badde qabsoo fi akka waraabessaa sanitti jechuu duuba ati nyaatamtee jettu harreen akkasii nyaatamte nuti arra Oromummaa bara dhufaa dabraa yooni haala adda addaatiin kanaanis mootummaa keenya jenne yaa lammii to'ee sabako nama dukkanti dukkana ifan tahin seene dukkana ifnitti namaan ifne seenetti beekan kana ta'e beekaa fedheetoo beekumsa shayxaanaati shayxaanni beekumsi shayxaanaa karaa ifii fedhutti karaa ifii jaalatetti waan fokkottu namatti bareechee ilma namaa kana booji'aa jan arra beeytonni arra kalee galgala namallee maqaaniin dhawarra artisti Adama Haruun yeroo kalee galgala OMN irratti haasa'u mootummaa kana amata lama akkami quudhuu dadhabaniif mootummaa Oromoon carraa siinafne akkamiin kanatti hiriira baate akkamiin karaa diinagdeen karaan if dura gooti jee dubbate namni Facebook kanarraa illee dubbatu Adama Haruun hin bitamne Abiyyiif akka gartee maallaqa isaan namni arrabsine namni ittiin kaane hin bitamne garuu akkana tuffatuun tunis takka ammoo innummaanu du'ee jiruudhaan namni waan isaa jala laalee fi isa waan isaa godhuun agarree barruun an barreesse takkaa nam tokko lama sheer godheetiin boodara niin haqee waaree jechisaa ana qofaaf tokkotti mul'ata ammoo takka itti duuluu odoon taane fakkeenyi warri akkasiitilleen abbaa fedhee otoo kalee hanga fedhe qabsaawaa ture aanilleen gaafa duraa sirbasaa gaafaan dhagee boohantiin ture har'a yeroo inni sadarkaa akkanaa keessatti paartii baalaginnaatiif bilisiginnaadhaa kanaaf itti deemu ani harruma gartee waraabessaaf guuzoo ooltettiin beekama warra akkana odoo inni biyya irraa deemee fi bikkamma jiru keessa Finfinnee keessa deemutu akka harree waraabessaa dhayxee qe'ee waraabessaa dhayxee waraabessi nyaatetti qe'een inni keessa OBN interviitoo Finfinnee miti achi keessatti waraabessi Amaaraa nafxanyaan nyaachuu teessi akka isaatii fi fakkaataa isaatillee jechuudha eenyurraa hafan qabdu dhiisanii guutuurraa hafan qabdu waraabessi takkalaa'ummaa kan isaaniitti afaan godhaa deemuu arraan tana ajjeesuu fi lubbuu baasuufuu barbaadanii guyyaa aangoo irraa buusan gaallaa jeeti warri dur inni isa jala bulchu walgahii keessatti arrabsaa ture isa najisa maarree jedhanii arrabsaa turan najisa arraa
amaarri abiyyi mataansa amaaraan du'a maayyinsa hundisa amaaraan nyaadhamuu taate maal naan jeenaan jaa isaanin kasaaraa isaanin dhabamuu ta'a inni maraa ta'e siiriidhaan maraachanii jechisaatiif har'aan isaa galgala ta'u bakka takkan taa'u miti inni nu wili ganda hunda laqeetiin fakkaadha jaa miti akkuma eenyu shimallis iccitii isaa baatetti inni amma gara dubbii isaa jala dongoran jala deemanii isaa ifuu quban qabu maraatee jira bakka takka waan haasawa bakka biratti haasawa ganda bira baza haasawa isaa akkanat deemu baati takka lamaa honga'u baati takka honga'u ni dhuma ni kutaa isaa innis ni nyaadhama warri isa jala deemullee ni nyaadhama paartiin isaatillee wal nyaatti ni nyaadhamti ni baddi daaraa bubbeen fuuti rabbi haa godhuun siin jaati oromoo ni mootaa ni moonaati jabaadhu sheer godhime mee sheer godhi dhaamsa hedduun qaba akhiraa galabadde hintahina mangooddoonni qabsoo tana ilaa arraan tana laffaatanii waa hedduu nu beeysaa turtan nu barsiisaa turtan nu dhaalchisaa turtan yeroo gama boodaatti warra abaarame jan shanyii abaarsa qabdu yeroo silaa inni nama araarsuudhaa fi nama gartee walitti fiduudhaa fi gaaddisa gandaa ta'uu gaaddisummaa hanqataa jan namni abaarsa qabu shanyii abaarsa qabdu nu jira beekta gaafa calii calanqootii fi gaafa harma muraa aanoleetii fi calii calanqootii fi kan hundoo abaarsi tokko jiraarra abaarsi walloo guduruudhaa ganda bikka abbishee garbaa itti amaaraaf sobanii oromoo makee isaatti erganii sobanii irraa qabee shanyii oromoon tun gaafa duraa san gaafa sirna gadaa qabdu san way abaarti warri ittiin abaarame walloo guduruu irraa qabee gullalleen qabee shanyii goobanaa daaceetiin qabee walloo gartee shanyii abbaa iyyaasuu faanaan qabee aanolee hangurguree gantuu san harma muraa aanolee irraan qabee warra calii calanqoo ilmaan ali galmoodhaa jechuun abaaramaa rabbi abaare hunda oromoon gaafa sanni abaarti warri gaafa san shanyiinsaa abaaramte abaarsisaa bara gartee mililik haaroome kana ilmaan shanyii warra sanii wajji haaroome kan naannoo aanoleetis amin junduutii fi leencoo baatii faadhaan shanyii warra hortee saniitti sanyii warra diqaalaa gartee manguddoon dur abaartee san keessan mee haaroome gosa isaanii qoradhaa warra shanyii warra sanii galuun oolu akka haadhaanillee taatu abbaanillee taatu baha oromiyaatis shanyii ali galmootirraa tan gartee abaarsi akka siidaan mililik haarawee siidaan Hayilasillaasee dhaabbatetti qomaaxaan jan shanyii oromoon hoggaa waa abaaran takka odoo lubbuun jirtu qomaaxaa jan tokko immoo hoggaa dulloomee arrii baase sammuunsaa qomaaxa'ee kan namni nu araarsaadhaaf ganda godhaa jaan kan namni beeka jee eeggatu akhiraa galabaddetee odoo namaan deemu jaarsa afaan ajaa ta'ee jaarsa afaan dhufu akka dhufutti ajooytu ta'ee jaarsaa fi sokkituu ganda galchitu keessaa illee hanqatee tufamee gaaddisa keessaa abaarsi darbaa jan shanyii san abaarsi itti haa akkasitti abaarsi gaafa san calii calanqoo gaafa gullallee shanyiin goobanaa daaceetis hogguma siiriin amaaraatiif amaara lafeen tuute buutii akka biyya nyaattee haate ka'ee abaarsi shanyii goobanaa daaceetis ka'e tiiviin arraan tana tiivii tokko banaan jan tiivii milik tiivii kajan kan goobanaa daacee hunda siidaa dhaabuudhaaf deemanam kan goobanaa daacee faa farsu jechuudha abaarsi warra sanii amma ka'e amma ni duuti amma abaartus ni duuti wal geesse cubbuun gisee gartee deemtee dachii mara balleessite yoo abaaran daaraa taate baddii kanaaf gartee istiraateejii oromoon itti gartee gaafa duraa san abaarte abaarsi sun baha oromiyaatis shanyiin guutuu baha ilmaan oromoo keessaa gantuun gaafa sanan ali galmoon manguddoon ula'amaan gatteessee abaarte arraan tana filxaareen gaafa sanii sammuun isaanii hundi qomaata haan harkaa qomaata haan sammuu qomaata sammuun isaanii hundi qomaataadha karaa gartee amaarri akkuma siidaa mililik godhetti mililikiitu abaarsi gaafa sanii fuudhee ganda sanii galcha amma hedduu jira laal oromiyaa sanii hedduu jira ammaan tana ganda keessattuu calanqoo fi aanolee tana keessatti manguddoonni abaarte abaarsa shanyii warra saniin abaaramte sun arra akka gartee qomaaxaa mata meeqa qaama keessa bultoota sammuun isaaniitiif ilaalchi isaanii qomaataadha mililik gaafa mililikii fi waa'ee mililik faarfamu bilisummaa sanitti dammayte akkuma abaaboo abaabilee isaanii san amma galeen cobaatiitii fi gartee akka adda addaa kunis sanyii warra saniitti akkasuma guute aanolee fi guutuu ilmaan sikkooman doo keessa jechuudha gadii teenya kan gaafa calanqoo sanis ilmaan ali galmoodha guutuu ilmaan afran qallootii fi gartee hubbannaa fi murawwaa keessas abaaramoonni gaafa mucee amma muceedha bordoddee fi hawaashi irratti lolee gartee diinatti sanboota galees hundi manguddoonni abaarte abaarsi gaafa sanii hundi munneen bikkaasanii san achirra amma dhangalaate amma baduuf deemti ni dhabamti rabbii si haa dhabamsisu bikkayyuu jirti jechuu bahaadhiyaa kaabaa tibba ilmaan oromoo keessa jechuu warri abaaramaan san abaaramtuun tun
guyyaa gartee sammuun siidhaa qomaata ilaalchisii qomaata jaarsummaan hoggaa gartee jaarsi warri gartee abaarsa qabu amma warra san hundoota akka gartee harabbi tolchuu rabbi haa keessaa as haa deebisu haa tolchuu harabbiin tolchine rabbi isa haa balleessu nafxanyaa fi isallee walumaan daaraa bubbeen fuute rabbi nurraa haa godhu rabbi nuu dirmatee afaan waraabessaa tiqaalatan afaanii rabbiin dhugaa teenyaa fi haqa keenyaa fi qabsoo teenya rabbi afaan isaaniitti nu haa baasu harka isaaniitti rabbi nu haa baasu biyya teenya irratti bilisa nu haa baasu oromiyaa irratti abbaa nu haa taasisuun jaa rabbi nu haa tumsu jabaadha warri du'aayii gootanis jabaadha rabbi sanii haa dhagahu rabbi nu haa dhagahu jabaadhaatiti nurraatti hadhaa waan kana maganfadhaa nurraa rabbiitti nurraa maganfadhaa rabbi nurraa deebisi diqaalaa gartee abaaramtuu ilma abbaan abaare ilma gosti abaarte kan gaafsan oromoon akka harmi murameen warra gaafsan harma mursite abaartee jirti shanyii warra sanii haafte calanqo gulaanni keessattis aanolee naannoo aanoleettis barbadee isii dhabamsiisi firraatti kadhadhuuti irrattis duuli mana siidhaatiif kan nafxanyaattis wajji gubi amma qabsoo istiraatejii sanii deebis halkan guutuu ni jaaranii miti mana isaanii haga fedhan haa jaaranii badaa oromoodhaaf gartee kabajaa hin qabne kan oromootii fi kan diinaatis oromo jettee bira hin dhaabbatini wajjin qabsoo teetii fi tokkummaa oromootii fi diina oromoo kan ta'e halkanii guyyaa si keessan bulin si keessan oolin halkan qaanqee takka wachi darbuun sin dibduuti akka goote godhe baaqii yalaal makiinaa jajjabduu meeqa gubaa turte gaafa tigireesanii kaampaanii fa'a warshaa meeqaa gubaa turte qawween eega gubdee booda duutus oromoof ifkanniiti na balleesse jiiti waraqaa katabiiti saba kebeessisiiti du'i ifkanne oromummaadhaaf ifkanne oromiyaadhaaf ifkanne dhaloota maqaa oromummaa ijateetiif dhaloota keetiif gantuu abaaramtuu akkasiisan hundaa'u nurraa salphisaa nurraa deebisaa qabsoodhaan kaanis waayiidhaan nurraa dura dhaabbadhaa ulamaa waa beektan gabbaa ulamoonni barana beektaa rafee jira du'ee jira jiruudhaan du'ee jira islaaminni Itoophiyaa faanii barana arra duratti gisee wanni takkaa fi wanni adda addaatu haatee huni iyyiti arraan tana gaafa ulamaa masgiida salaachisu beekamaa ilmoo isaatiif haadha mana isaa ajjeesan gabbahanii mootummaa kana dura hin dhaabbanne lubbuun namaa sanii diinirra jabduudha lubbuun san diinii fi mataan namaa lubbuun namaa tun amantii keessaa isii hangafa wirtuu rabbiin kabajaa itti godhe lubbuun namaa isa abbaa haadha manaatii fi daa'ima waliin mana itti seenanii cabsanii imaama masgiidaa hafzul quraan ajjeesan miidiyaa xiqqoo takkaa fi nuti oromoon nafxanyaa nus dura dhaabbatte aaruu fi jikkuudhaan akka oromummaatti qayroon oromootiif ummanni oromoodhaa mana isillee gubee isillee jeesee durallee dhaabbate nuti akka amantii islaamaatitti illee miti akka immoo amantiin islaamaa nama gartee oromummaa isaatiif amantii isaa qabus dhugaan isaatiif hanyi isaa kanuma isaati arraan tanan tokkoon isaanii hin dubbatan ammoo ulamaan sheekha fi hinjaan biyya jaan mootummaa kanatti hin dubbatan walii galanii namni hummaate hin jaan waraana kan akkana nu rorroorese hin jaan aboo jiruunuu du'anii tan rabbi isii dhabama isii haa godhu ulamaa akkasii shirriidhaa dhukkubatan biyya keessa akkanuma maqaadhaa yaatee tokko isan hin salaachisin masgiida ulamaa dhugaa oromootiif waan hafaa keessaa fi qeensiin dhugaa oromootiif waan oromoo keessaa fi isan dura dhaabbatee oromoo yaa qayroo bilisummaa oromoo gufuutee isaniitiin dhukkeetti haasaadhaaf irraa fageessa hin hafin bara kana namni isan keessa hafe hundaa ofirraa hambisa nama qabsoo oromootiif dhugaa oromootiif haqa oromoo keessaa fi wanni inni gartee lubbuun namaa akka gartee addatti jabduudha laal lubbuu namaa rabbiin kabajaa itti godhe lubbuun namaa bilaash badii takkaan malee tarkaanfiin irra fudhamee ajjeefamuun haqaa miti wanni mootummaaf haqa ta'e nama zallamee nama jeese qofa deemee inni ajjeesuu rabbiin haqa godheef mootummaadhaaf nama ifi mootummaa waan ati jettuu fi waan ati feete sii godhu kabajaa sii godhu ati illee dura dhaabbattee gartee shororkeessuun ilma namaatiif illee hin malle mootummaa dharaa kan cubbuu kan shiraammoo ati jala teessee dayyuusa taatee gabrummaadhaan ukkaamtee jala taa'uun abaarsa ififu siiriidha inni nu atuu jalaa godaanii dhaba mija mootummaa shiraa zabana duratti ambaa akkaan hadiisaa fi waan adda addaa dhageetti jalaa godaante saralleetu namaa wajji jalaa godaane zabana duratti san kadhageenya garuu namni dhugaa fiitiif haqa nama hin dubbatu arra Itoophiyaan guutuun waan oromoon miidhamaa jirtuuf takka namni oromoodhaaf jedhee hin dubbatu hin jiru arra oromoo yoo ifiifiitiif dubbachuu baatte yoo ifiifiitiif falmachuu baatte yoo ifiifiitiif wanta godhuu baatte maali arra oromoon qabeenyi shaashamanneedhaa fi waan adda gubate qabeenya taajirticha oromoodhaa kan gondari gubate gaa abbaa ililli hotel kan biliyeena lama ol kaampaanii isaa guban san gaa moo isa santuutu oromoo miti maqaan isaa oromoodha ammoo hoteelli isaa ililli hotel jaan ililli hotel qabeenya san gaa fooqiin harreedhaa gabre sillaasee fi harre sillaaseedhaa kanamticha dheengaddaa fi kana faarsanii ammaan tana dhoqqee isan dhiichisiisanii maallaqa keessan isan baasisiisanii isan mareessisaa isan jaarsisuu jiran san shaashamannee fi bikka adda addaatti mana gubate jedhanii
qabeenya sangaa lubbuu ijoollee barattoota oromoodhaa tan eeggadde nam tokko hin dubbatin barnoota achi dhayxee namichi dhumte nama 100 achi dhume sangaa kanam takka gabbee maaliif ta'e hin jeen dubbatin yokka amantii islaamatti harraan tani dirqiin nama jaarjisanii ni jaarrayanii uummata dubbatan kun amantii ta'e nama masgida 36 biyya amaaraa keessa gubanii irra dhiichisan sangaa namni akraarummaan islaamummaadhaaf islaama takka inuu islaamummaadhaan irratti hin bobba'in kadhe dokumentii irra maran maali hammachi gubanii irra dhiichisan san maali ati bakkuma taa'e karaa ifachiis yaa islaama nama ifiin jiru kan Itoophiyaa keessa jiru duruunuu duute rabbi rahmata si haa godhu sheekotichi keessa jirtu hunda keessanuu najisa maal abbootii amantii maalii miti sun diina amantiiti diina namaati diina dhugaati diina gartee adawwii gartee diin rabbiiti rabbi rahmata isanii haa godhu jiruudhaan isinirra salaatuudhaa'u janaazaa isinirra salaatu ilmaan wasakh ulamaa maalii miti waslaatta tarroorroon ittiin kaafne arre filimni sirra dalagaa maa jiraati waan xiqqoo takkaaf nuti aara hacaaluutiif deeggartoota bilisiginnaatiif waan adda addaa godhan aara gartee addaatitu jiru uummata keenya keessatti tuffii isaan mililik faarsan karaa jiraa yeroon akka fudhatte maali ati biyya isaan farsi bulchaa jira Daani'eel Kibreetta gaafattii mana mootummaa keessa taa'ee dila tokko islaamummaa ganaa silaa biyya san keessa jiraattuuf gufuudhaaf har'aatiitu sagalee takka irratti hin baafteen dubbanne gaafa amma duraatu dimsaachuun isa maal dachiisa maaltu si sama dachisi haa galchu ilmaan sareedha najisochi isa sanuu takkaa guyyaa tokko dubbattanii gabbaatanii Daani'eel Kibree kun mootummaa kana keessa nurraa haa ba'uun jechuun ham paarlamaanuu isa filuu didee ture hangas viidiyoo gizee 4-5 irratti dalagaa ture kana islaamaa ifiin jaa kun islaamaa miti kun kaafira adawwii diin islaamaati adawwii diin kiristaanaatiif islaamaati illeedha namni nama badaadhaan dhaabbadhu hin jenne amantii kamiifuu diina kaafira ta'ee namni dhugaa rabbitti amanu amantii kiristaana ta'ee namni dhugaa rabbitti amanu nama islaamummaa fi ilmuu namaa balleessuu dhaabbu yoo hin jenne amantii sanittuu diina maal rabbiin abbada jaa rabbi abbaduun isaanii malle warra akkasii qeensi akkasiitii fi sheekh akkasii hawaan rakkoo deemtuuf hin dhaabbu hin jenne nama badaa akka Daani'eel Kibreessan odoo guyyaa takka isan hin dubbatin dokumentii meeqa mana mootummaa keessa dalagaa ture san maal abbaa keetii irraa eeddati wasakh rabbiinuu yoo ati mootummaa abiyyi kanaaf kana dabeeddamu wallaahi rabbiin azaaba addunyaa fi akhiraa rabbi isanitti haa buusu rabbiin kiyya kun yoo durullee dhaga'u baate har'a anumaa jecha haa dhaga'u si haa gubu addunyaa fi akhiratti ati rabbii amantii hamuu qabaattu amantiin tantee gartee ibiddaa fi hammeenya jalaa rabbi sin baasiniin siin jaan ulaamaa akkasiitiin tortora najisan xaaram diin simbare diin nama azalitti gad qabaarame nama azali gad najisa diin hin xaaru beeku amantiin hin xaartiseen bareedduu bara namni gosa kana mara roorrisu nama gartee masgida 35 gubee gabbee dhiifamaan hin jaarin jira arra mana kana kolkolee mana gubatee fi nama lubbuun meeqa akka mee hayyuu ali birraa faalala fakkeenya fudhadhaa silaa warri akhiraa warri gurguddatanii waa hubattanillee hayyuu oromoof ganaallee yoomillee yaadannaa giftii oromoodhaaf kaa ilal miidiyaa isaanii irratti kaa isaan afeeran godhe aadama haruun dirreeggeessu kun haqqisaa haqqisu jira achi taa'e tortoraa kana rabbi isa haa najisu tortoraa aadam maa haruun maali miti kana najisa gaafa duraan sirba inni gaafa dura baajee adoddate jeen hursoo keessa sirbe booyaatiin turan ani amma durallee isaa wal arkeetiin akka nama dhuunfaattillee amma dura gaaf tokko beekan wasaqa dubbii isaa taniin amma ol baasee yoon inni dubbadha jee qaaniidhaatiin beekan tanin anuufittu ol baasee isatti qudhu sodaadhu najisummaa inni dalage gaafa tokko akka ollummaadhaan gaaf tokko carraa wal bira nu fide waan inni dalage jechuu arraa namatu kudhan dura nin beekan akka dhuunfaattillee nama haphii arrabni isaa akka mixaaxaati walaloo abdi qopheetiin rabbi sattare hayyuu meeqaatutu walaloo baaseetti kannaa miti sirbaa jechuu wasaka namni hoggaa akhiraa gala baddetee sammuu isaa qomaaxoyte sammuu qomaaxaa saniin arra dhaloota kanaafachaa dura bee nama dukkana keessa deemu kan dukkana isaan ifne seenee oromoo waan ni godhu oromootti gartee waan edda jiru qaabsoo bilisummaan caalu kan inni lubbuutu alamarra labsuudha barii jee gartee hiriira bahaa jechuun lubbuun tun kam du'uu fi kan dur namni bilisummaaf jecha namni beela'uu fi reebotulleen dirqama uumaa miti du'uunuu jirti bilisummaan tun maqaa oromummaa irra jirtuu fi ganaa dhiyaattuu dhalattee jiraattuuti nama irratti siidaan harma muraan aaloleetii fi beekaa je'aan beekumsaaf ani warraa fudhadhu kan arra jallate sheeyxaana ijaan sheeyxaana rabbiin abaaree darbe saniin abaaree darbaan akka oromootti yoo na dhageessina dhageessillee beektu yoo dhugaan tun dhuga jette na wajjin darbadhuuti ija sheeyxaana rabbi abaaretti abaarii baasii oromummaa irra eega oromoo jechuudhaan diina oromummaatiif diina tokkummaa oromootiif diina qabsoo oromoodha ammattee bahaa waan irra qabdee isa deeggartee afaan bantee kolkolee hin ta'in siifiin himaa dhageessu dhagayaan irra yoo kana dhageessu ati deeggartoota qabsoo oromoo kan mul'atee gandummaa fi kutarraa ol bahee ol mul'ate kanaas
afaan bantanii deeggartoota akka nama gartee oromummaa fi oromoorra jaalattanii hudduun babbaniin ammas mar'oo fi Johaar Mahammadis dalagaa godhatanii Facebook kana gubbaadha qarrag jechaan olina isa ijoolleen korkoleen Facebookaa takka tagartee akka nyaata zayitiin irra kuttetti gandummaa fi gosummaa fi maqaan taaneen oromummaa boxoltan tun ijoolleen guddatte isin bira isin irra guddoo oromummaa jalatti ol siixee jirti kaarteeraansi nama ol guddatee mul'ate inni nu isaanuuf kanneen jira isan ammoo Facebook kana gubbaarra hadiiroo marree namni hadiiroo tuqe marree namni marroo tuqe dhaabaa isin hundi keessanuu akka paartii teessanitti fi akka nama garee keessanii isan fakkaatutti wal ni gammachiiftani akka oromootti oromoon gammachiiftan shirri isan gamaa gamana Facebook irratti qarra jettan akka oromootti ija oromummaati warra isan laaluuf tokkollee un gammachiiftan hoggaa isan gamaa gamana baatan ijoolleen har'aan tana karaa baar kana gubbaadhaan biyya faranjii Awurooppaa kana keessatti chaatee taate fan dalaguma waa godhachaa jirti qabsoo oromootii fi woboo oromootii fi waraana oromootii fi Johaar Mahammad dalagaa godhattee jirti jechuudha akka nama faarsutti oromoo nama jibbisiisina nama sabaa nama gandaan godhina nama sabaaf bahe sabate nama sabaa ol guddatee ija sabaa duru jiru nama gandaan nutti godhina yaa tortortu isanirra guddaa hiriyaa teessanii miti hiriyaa gartee yooni baha oromiyaa dhalate nama baha oromiyaa sanirra guddaa hojiin isaatii fi ilaalchi isaatii fi kabajaan isaa sanirra guddoo kabajaa xiqqeessanii nama gandaa gootanii namni biraallee akka arrabsuun godhina isa san deeggaruun keessan isa sana jeesu taa'u namni gosaan balbalaan Johaar Mahammad takka akkana dhalate biyya akkana dhalate ganda akkana dhalate balbaltisaa ganda qubsuma balbala oromoo keessa tana jechuudhaan deeggartan yoo inni gartee nama sabaa kan daawwitii ol guddate kan isa xiqqeessan isa salphisan malee waan isa kana jaalattaniif isa jabeessanii isaaf sagalee taatan isinitti hin fakkaatin yaa ilmaan holkolee hin taane hundoo wanni waa yaadan bal'isaa yaada inni isaan kasabaati isanirra guddaadha marroos yoo inni dhiha oromiyaa dhalate jechuudhaan ati in jettee akka nama namarra jaalatutti gartee nama biraa kana xiqqeessitee namoota biraa qabsaawaa biraa xiqqeessii salphiftu nama marroodhaaf yaadan ta'e nama oromoo illee miti nama marroo ofillee yaadee miti marroon ol guddate sirri nama sabaati am waraanni bilisummaa oromoo illee nama sabaati nama lubbuu if kanni saba oromootiif nama akka oromootti qeeqanis qeeqan malee nama akka oromootti qeeqanis qeeqan malee nama akka oromootti deeggaranis deeggaran malee nama akka nama dhuunfatti gaddeebistee ati ganamaa galgala hattu marree faraddu jinni jaankii jettee ati arrabsuutu miti yaa kolkolee dayyuu hunda keessan isan adabadha namni jaraa kana dheengadde isinitti himeetiin jedhaan namni nama sadi hoggaa qeexanii fi hoggaa arrabtanillee firaa laalaa isiniif hin dhiyeetiin jiran ija sabaati daawwitii mul'attee ol guddatte uummata oromoodhaatiif qabsooytu gargaartu malee jabeessitu malee isaatu dadhaben jiini hujii barbaachiftu baasiiti isa kana akka Johaar kan beekamee ol guddate kanallee ija sabaatiin laaliin siin ija gandaatii fi ija xiqqeessitee dhiphistee laalini ija ol kute sabaatee gurbaa kanarra raadarri qabsoo oromootii fi wanni dhimma oromoo irratti haasama marroonii fi woboon waraana bilisummaa oromoo woboon qaama isa fakkaatu mara jechuudha isa biyya alaa jiruu fi isa qawwee kilaash bituu danda'uu fi isa nyaata bitee fi xiyyitii bituu danda'u hundinni woboo isa fakkaatu isa deeggaru ilma oromoo ta'e hundi woboo waliin isa taatu woboo oromooti bilisa baasaa oromooti ati isa yoon ta'in ati oromummaa fi oromiyaattii fi oromottii fi qabsootti ba'aa taate malee dhukkuba vaayirasii tokkummaa uummata oromootii fi qabsoo uummata oromooti atummaan yoo calliftee fi yoo olola irratti ooftellee jechuudha akkasuma Johaar irrattis yoo oofte marra irrattis yoo oofte akka ija oromootiin yoo kan isan laallee madaallu taate nuti isan hundattuu hin gammannu isan warra isa kana hisaabaa baatee faaruun taane dachiisame wali garagalchee halkanii guyyaa akka nama ergamaa rabbii dubarti itti waan inni fideetti amanisiin jee malee isatti amanisiin hin jenne rabbiin warri amantii qabdanilleen warri kaan yeessuu jettaniif salaasan rasuula rabbiitii fi waan itti amantaniif ergamtoota jettanilleen amantii feetu qabaattu rabbiin rabbuma oromummaan ol fuuteetis hannaa rabbis naa hanne jettee akka namni tokkittummaa rabbii namni waaqni tokkicha argisame uume jalatti oromoonis takkumaa jettee oromoo sanati hannaa rabbi naa hanne jettee firratti kabajuu fi tiisuun dirqama nama oromoofin dhaladhe jeeti xixiqqeessitee salphiftee oromummaa nutti hin boxolina oromummaarraa eegaa huubarraa eegaa akka ija namni ija fi gartee dhukkee irraa qabatee irraa eegutti oromummaa akkasitti eegi tokkummaa oromootiin oromoodhaaf bu'aa buusuudhaaf dhaloota ganaa dhufuu fi har'a jirullee kan miidhamee gabrummaan kufee kanallee maqaa fokkotaa kanallee warra aanoleetii fi qalii calanqootii fi gaafa sanurraa wareegamallee ciisi qalbii takkaan akka ciisan godhi ruheen namaan duutu jedhani ruheen namaa nama taajjabdi jedhan arshii sanatti rabbi biraa gadi nama ajaa'ibdi taa'i dhugaa oromoo keessaan bahina beekumsa guddaa waan oromoof nama fayyadu laa hubachaa barachaa nama dhageeffachaa waa nama guddaarraa fi nama hubaturraa doktooraa fi profeesara ulaamaa waan bareedduu dubbaturraa dhageeffadhaa guddaadha warra ganamaa daqiiqaa fi sekanditti as goesaa diddiguu kana dhageeffachaadha homantii hoggaa inni
marro arrabsus dhuga banta kanan hoggaa inni juhar arrabsus khawari juhar ni deeggara jettan dhuga banta jettanii hijiban ta'an irratti waliin deeggarina cubbuu fi dhararratti oromummaatu qaaliidhaati warri kun hund atilleen abalu arrabsite abalu faarsite oromummaaf bu'aan qabdu jettee dhaabbadhu jechuu kun danda'uu qabda jechuu akka oromootti yoo oromummaa fi oromoof yaadde yoo oromiyaaf yaadde yoo qabsoo oromooti yaadde yoo tokkummaa oromootiin hayaaddu taate akkanatti hubachaadhaa guddadhu yoo guddatu taate yoo haan hin xiqqeenya rabbisitti haa buusu dhabama si haa godhu suma akka keetii kanallee kolkolee feesbuukaa tokkummaan feesbuukaa silaa tokkummaa oromoo bakka hin buutu numa didichuun kan eeganulleen nama gara nama hammeessa gurra nama hammeessa qalbii nama hammeessa aadabadhaa nurraa fireena godhadhaa qabsoo oromoo barachaadhaa guddadhaa yoo guddattan taate yookaan guddanne guddattaa guddina salphinaati rabbi isaa salphisu salphinnis jalaa nafu halkanii guyyaa jiruu ta'e mara addunyaa fi akhiratti jalaa nafu salphinni nama akhiraa galabadde dulloota keenya kanarra yeroo oromoon lafaa kaatee halkanii guyyaa dhaabbattee lubbuun nama oromoodhaa meeqa wareegamtee dhiigni meeqa gannaqamaa jiru diinagdee mootummaadhaatitu gaddeebi'aa maarree ta'a bu'aa biyyaatii bu'aa jee mootummaa tana jabeessaa mootummaa biraan qabdanii adabadhaa hiriira bahuun hin ta'u jaa akka adama haruunfatti achi taatanii diddigan jechuudha. Akhiraa galabadde yuusota tana dhabama dhorki firra dura dhaabbadhu qayroo oromiyaa na jirtaa mee qayroo oromoo tokkaa filama yoo qayroon oromiyaadhaa takkaa filama jiraattee dhugaa rabbiitiin rabbisi harkaan siin arku yoo takka barreessime yoo qayroo oromoodhaaf tan oromiyaa malee taan hin barreessina yoo san jiraatte nin dubbadha yoo san hin jiraati waan hin dubbadhu hin qabu warra diyaaskooraatiif dhaamiyaan qanuma warra biyyaatiif waa dhaamuu daqiiqaa 5 barbaada yoo isanillee sheer gootanii ni dubbanna fayyattan taate oromummaaf yaadi hoggaan sheer godhi siin jullee ibroodhaan komantee heddommeessaa fi maarree taa'ee fi miti sheer gootu dhugaa sabaatii namni kun dubbate yoo sitti mul'attee sitti ife sheer godhi yoo san sitti mul'attee hin mul'atin akkanumatti dhuga banta naan hin jiin dhugaa tiyya san hubadhu madaali laali dhugaa sabaa jee allaalladhuuti dhuga banta naan jiin yoo naan dhugarraa maqee dhugaan baantu bikka kana sirreeffadhu naan jiin irra wayya santu irra wayyaadhaati maali sheer godhi dhiistee biraan deemin wanni kun waan sabaati lafatti uffattee biraan deemin dhaamsu kun dhaamsa sabaati namni waan sabaa bal'isee ilaaluu qaba qabsoo fi qabsaawota qabsoo samaatii walis seeftee jira qayroon qabsoo uummata oromooti walis seef taatee jirti qayroon ija oromooti humna oromooti dhuka oromooti woboo oromooti qayroo san woboon tun qayroo sabaa keessaa baati hawaasa oromoo keessaa mayiraa baati woboon arra tan dhumte san kan bakka bu'u qayroo arra qawwee hin qabne kan muuxannaa woboollee hin qabne bakka bu'a bar oromoo tanaaf oromoo kabajaa godhuuf bakka bu'a onnee isaa dhugaa jirtuu fi lubbuu isaa oromoodhaa kanneen qayroo tana jabeeffattee kan madaa'e wallaannachuun sirra jirti atiin biyya ambaa jirtuu fi atiin biyya keessa jirtu kan qabeenya qabdu hawaan rabbi sikkanne gattee dalagattee lafaa qabdu saniin ilmaan oromoo san hakkamtee lafee isaanii san re'ee qabaattu bittee geessitee fi itti qaltee namicha san waan garbuu fi waan adda addaa bittee lafee san akka inni hidhamtu goosiftee bassoo bittee fi waan adda addaa bittee fi oromummaa saniif jecha haqa oromummaa sirraa qabdu san baata tokkummaa oromootiif qabsoo oromoodhaa keessa jirta jechuudha. Ati deeggara oromummaati malee deeggaraa gartee nama hin ta'in deeggaraa sabaa ta'e qabsaawaa sabaa ta'e qabsoon tokko hanga fedhe dalagee yooni maayirra akka dogoggoru taate ati nama rabbi beekumsa ayilii sii kannee madaalii ilaaliti beekumsa isaa beekumsa sheexaan harkaa godhe anamma eda beekumsa adama ruun achirratti haasa'e hayyuu silaa beekama kaniin kabajaallee ture akka nama dhuunfattiin dhusaa'uu beekan irrina inni qabu namni hundinuu amala namni alaatii fi hattisi qabeeku qaba ilmi namnaa kan mana isaanii keessatti jinniidhaa sheexaana hoggaa ala gabbee bareedaa jira haadhaa fi abbaa fi jaartii isaa haf godhu abaarama hoggaa gabbee nama bareedaa fakkaatu kan jaartii isaa halkanii guyyaa ciisa kutu jaartii isaatu haadhaa fi abbatti haaqii ta'e mana keessatti dhukkuba meeqa qabuutu hoggaa ala bee gartee namaa wajji deemee huccuu uffatee babbareedee doktooraa fi sheekaa fi qeensi jedhanii nama dura gabba'u sheexaana gubbaan isaa bareeddu kan keessisaa adawwii sheexaanaatti jira beekaa meeqa wala artistoota haa ta'u wala sheekaa haa ta'u wala profeesara haa ta'u wala doktora haa ta'u warri waa barate kun jechuudha. Nama meeqa gartee artistoota waa katabuuf carraa gartee isaa artistii godhee keessa naqee malee beekaan ta'u beekaa hacaaluu hundee isaa waan jee warri du'e bari waan hundaa kutee jee hajiru jee faarsulleen ta'uu jee bara akkuma san dhugaa maaliif badiisa toltuu dalagee boodarra waa balleessuun mala akiraa galabadde jechuudha. Ilmi namaa akkuma reefu sanitti hime namni abaarsaan shanyiin abaaramte booda sammuusaa tanaa qomaa ta'a abbu torbatti jala deemte abaarsisuun gaafa silaa guddatee nama araarsuudhaaf kana ga'e inni waa balleessaa booda namni gaaddisa keessaa if galcha jaarsa xiqqaataa namni jaartii fi nama wal dhabee wal araarsuu yaa hiyyaan mannatee hafaa jiran jechuudha. Nuti gartee gaafa warri gaafa ilmaan goobanaa daaceetii fi ilmaan goobanaa aanoletti ilmaan xiqqoo mandaa'uti qabsaa'ota oromoodhaa galaafate basaasummaa fi gartee
nafxanyaa dura qabuun galaafate abaarsi gaafa sanii har'a munneen sanii numa jirti siin jedhe hancalii calanqootillee ilmaan adi galmoodhaa hancalii calanqootti hayyoota oromootii fi manguddoota oromoodhaa basaasee galaafate abaarsi munneen isaa numa jirti eega mililik ruhee siidaa harkatee kabaja argatee lafaa ka'e amaaraa wajjiin sammuun isaa qomaataadha har'a warri biyya alaa kana jiru hundanii beenya nuti ammaan tana guddaan isan namuu hunduu ni beektan shanyii qomaataa san rabbi qomaaxummaa san takka rabbi irraa qaleelchee oromotti asaa deebisu yoo san hin taane rabbi ajjeesee tortorsee rabbi dhabama isaan haa godhu jaati abaara ni duuti amma ga'e yeroon siiti ispaadheetti taatee jirti har'a ni baddi mililikuu wanni tuttuqanii hattaasaniif si onnachiisee hijaasanii fi dhiiga san akka habalattuuf lafeen calii calanqoo halkanii guyyaa sitti ol lallabaa jirti lafeen aanolee si lallabaa jirti lafeen hammarreessaa si lallabaa jirti tan gullallee si lallabaa jirti tan walloo si lallabaa jirti tan walloo guduruu si lallabaa jirti dhugaan oromootii fi goonni oromoodhaa kan wareegame mere tana laaliiti dhugaa oromummaa deeggari namni har'a feesbuuk kana gubbaa marroo mata duree godhattee arrabsitu namni har'aan tana johar mata duree godhattee arrabsitu akka oromootti nuti sirraan gammannu si jibbina adawwii oromummaatii fi adawwii tokkummaa oromoo waan taateef ati najisa namaa gadiiti namaa wahin beeka jettee isaan deeggaraa gandafiyya takkaa'oo fedhiitii jettee xarra jettu sun fedhiiteeti malee fedhii oromummaatii miti nuti nama isaan qabsaawotaa fi qabsootutti qulleen hundinuu adawwii oromootii fi adawwii tokkummaa oromooti adabadhu nurraa gattaa sheexaanota ilma abbaan abaare abaaramaa shanyii abaarsaa kan gartee feesbuuk kana gubbarratti goromsaa farraatii fi bicha farraa kaloon ciisa dhorku taatee oromoon jeeqin oromoodhaaf oromummaan qaaliidha akka ijaati eegi oromummaa kabajaa fi godhe oromoo waan oromoo ta'u godhi dandeessu walitti dhiheessiitii fi jidduu qabbana buusi jecha qabbanaa waa buusi darbi waan oromummaati gahi namni asii abaluu ganda kanaarra guddaadha warri san hundinuu nama sabaati hundi isaaniitu isanii himeetiin jiran qeyiroodhaa fi waboo bilisummaa oromoodhaa akkasuma marroo fi fakkaatota maroodhaa kan akka Jawaarii fi fakkaatonni akka Jawaar kasabaati malee hagandaatii miti isanii himeetiin jiran jaalattanii jibbitanis dogoggorri kan gorreetu halee dogoggorri san kutee arraboota ittiin deebu lubbuu isaatiifuu ajjeefamaati jiru diinni jibbaa jira diinni ni rarraasa foon isaan nyaata ati immoo halee inni balleessi jettee har'aan tana diinaa wajji diddirtee gowwaa horii boleessaa shilmitti dhiisee doomaa dhaaluun ta'in sammuun tantee si haa qabattu isa warri dheengadda waboo jallee marroo fakkaattanii deeggaraa turtanii turtan carraa qabdanii kabajamuu qabdan galatoo qabdan garuu nuti garaanuu akkasitti didaa oolettanii kanaan dhaadattanii immoo warra har'aan tana rakkoon adda addaa irra jirtuu fi waan adda addaa ta'ee gartee akka diinatti chilaaltee dhagaatti chaartu oromummaadhaaf bu'aan qabdu atillee fedhii tantee jalatti butamtee jirta irratti sirraa ni oromummaadhaa dhiisi am takalee kutte ta'arraa jabeessi tokkummaa oromummaa ta'ee gareettii turre caala inni sun ifuu arke ati carraan keessan rabbiin si dhugomsi akka duraan ati damboobdee saba oromooti yaaddisan marroon gaafattii maal jedhe warri duraan nun arkinu arra arke rabbiif galanni haa ga'u kara qabsoo teessanii hoottaan jee afeera malean warri duraan dhagaa nutti haru hundinuu har'aan tana dhuga baanan jee nu as deebee je hayyuu akka marroo ta'e yoo dhugaan sabaa yaaddu taate abiyyee gaafannan an akka oromootti oromoo miti hin jiru warri oromoo miti jiru karaa malee deemu jirtanii je sirnaatutu sirna inni deemuun fi hojii inni deemuutu karaa maleedhaan oromoon kafirraa eeguu qabdu sirnaa je hojii qabsoo mililikii fi nafxanyaa sanii fi kanaa waan ta'eef akka sanitti dura dhaabbannee firaa dhorkinaa jiran abbaan fedhe oromoo ta'ee diina oromootii jiraa beeki jechuu adabadhu muxuqsi haa godhu dhabama si haa godhu lajisa siin dhabamsiisaa dhabama si haa godhu rabbi bada adawwii oromummaatii fi adawwii diina islaamaatii fi naabusu kan qabne nama waan adda addaa barreessitu badiin sitti haa wal haa geessu addunyaa fi akhiratti xiqqaadhu bikkayyutti illee bilooksi godhe si haa balleessu Ahmad sani waa hunda nama gartee waan oromootiif balladhu sammuu akkasiitii waa yaada oromoodhaaf yaada ni gammade hoggaa dhugaan isaa san mul'atte namni guyyaa ilmi namaa dhugaa irratti dhugaadhaaf ilmi namaa wanni jaan ilmarra abbaa fakkaatu dhugaadha jaan ilmi namaa kan dhugaa waan ta'e beeku guyyaa dhugaan isaa harkate gammada namni guyyaa waan inni tilmaamee jeesan namni hundi arkeef gammada goonni namaatiif hayyuun nama wasakni namaa ottiin namattiin dhaadata
shayxaan summa kanun qabdu nuti ati adabadhu arra hankaleen hubatin illeen arra hubatee yoo si deebe dhengadda bilisiginnaa faarsu yoo arraan tana gartee shiraa fi dhara oromoo irra deemu obsee dadhabee arkee jala as deebe weelkaam karra saba keetii jiituma eegi garuu yoo harkee anna bareede boolu sossoa jedhanii habajaa godhii fi inni oromummaatti as deebuun keessi gammachiisuu qaba akka sabaatti ilma namaati inni arra yeroo oromoon sirra jirtutti nama oromoodhaaf karaa diinagdee hin haa ta'u karaa dandeettii qabuun falmatti jiru habajjee gartee sagalee godhachuun dirqama oromummaa sun kanarra immoo halee qabsoo oromootiif hojjechaa ture fakkaatotuma akka aadamaaruun narra gartee abbaa baaqiyat anu boohun ture amata meeqa dalage qabsoo oromootiif tokkummaa oromootti iyyaa ture arra deebi'ee immoo yooni miidiyaa sanirra bahee miidiyaa boqqolloo shiraa sanirra bahee inni diddige farra oromooti arraa akka hujii shayxaanaa duraan shayxaanni rabbi bira kabajaa qabaachaa ture guyyaa inni ajaja isaati deem shayxaanummaadhaan abaarfee darbame waan ta'eef oromoo keessaas akkasitti abaarsaan darbamuu qaba namni qabsoon oromoo akkasitti eegamuu qabdi dhugaan oromoo akkasii eegamtuu qabdi hanyi rabbii akkasii eegamuu qaba sheenyi muftii fedhe tahee ulamaa meeqa tahee guyyaa inni haqa rabbiitii fi diin rabbi balleesse guyyaa sanirraa qabeeti diinirraa inni warri silaa rabbiin dhugaadhaaf uume hundinuu dhugaatiisuu qaba jechuudha nama dhugaatiisa bar nama sabaatii waan sabaatiisa tokkummaa sabaa nama sabaatiisa bar ati nama sabaa taa guddachaa deem dammaqinsa saba keetii fi mataa keetii fayyadu hubachaa deem waan rabbi sii kanneef dandeetti rabbi sii kannen beekumsa rabbi sii kannen bal'isaa yaati dhiphistee yaadin nama hoggaa deeggartanillee bobbocoltanii nama gandaan uraan godhina nama sabaa san harkaa ol kutee jiraati kolkoleen adda addaa irra laalinaa isanillee warri hayyuun warra feesbuuk kana gubbaadha Johar nama gandaa fakkeessee deeggaru bira kuti hanqanni danda'u fi hanqasii turre kutaati Johar ka sabaati jiiti gubbaan tarkaanfadhuuti deeggarsi ati qabsaawaa keetii qabdu hin irratin akkasuma jira bekkayyu fakkeenyaaf tokko maqaa dheebale dhugaa sabaatiif jecha tika oromummaa nuti isa warri dhugaan oromummaadhaa itti dhagamtu hundi keessanu nu jabeessaa waan bareeddu nu dhaalchisa waan oromoo fi oromiyaaf bu'aa qaba waan qabsoo tokkummaa oromootiif bu'aa qaba walirra haa dhaallu wal haa dhaalchifannu malee shiraa fi dhara waliin dhaalchifnu saba koolan miti na dhageessu na dhagee akka sabaatti rabbi isaa dhageessu warra waa dhaga'u hawaan dhageenye ni hun dhaga'u gurri isaa duudaadha gurri namaa ha dhaga'u kana qofaa miti qalbiin keessaa sayyoon dayyuusaa fi wasaka taate irruu taate hin dhaga'u gurbaan dhagaha malee asiin itti naqan asiin loosee buusa jechi nanjuun kun isa bira ooleen bulu nama waa hubatuuf immoo jechi har'aa kun amata har'aan dhibbatti illee hanga ubrii isaatiin jiru dhugaa sabaa waan takka dhaga'e waan haqa rabbiin jaalatuuf haqa namni ilmi namaa madaalee dhandhamee sammuu fiitiin qaqqabee ilaalu hin dagatu. Profeesaraa fi doktora ta'uun isan bareechitu shira keessaan bahu warri gartee qalbiin isaa tortora xiqqaataan xiqqeenya akkasiif irraa maganfadhaa jibba namni xurii jibbu qaama fi fitti himee deemee qaamni kiyya kun cincaa yoo nama keessa gabbee jee deemee dhiqataa barqaam kan sammuun isaa waa hubatu huccuu fokkottuu yooni taate huccuu tiyyatana yooni hin miccanne saabuna bitadhee hin miccanne narraa fokkottii beekeetii jijjiirrata bara namallee cinquu cincaadhaan wanni qaamni kiyya yooni gartee foolii adda addaa odoon hin dhiqatin ta'ee fi eegaa bara namni dhugaa oromoodhaa akkasitti ijjatee akka lubbuu ta'ee eegutti eege oromummaan tan hunda keenyaati gaaddisa keenya gaaddisa namni hundinuu xurii isaatii fi waa hundarraa eenyu nuti madda gartee nuti irraa dhalanne keessa dhalachaa jiru keessa jiraachaa jiru kan abbitinii fi alagaalleen itti oromoo jettee nu beektu oromoon akkatti barda maa waliin taatu oromoon faayidaan qabdu oromoon hin bilisoomtu hoggaa jan si dhagahamuu qabdi oromoon nama jabaa nama gaarii nama haalaan kabajaa qabu jechuun si gammachiisuu qabdi tokkomtee wal dhageessee diina moote jechuun si gammachiisuu qabdi tokkomtee qawwee siidhaa bittee oboo goote uummata oromoodhaa walloo har'aan tana diinni irratti dhedhechisaa jiru kun obboleessa kiyya tokko goote tokko arra hoggaan feesbuuk irra barruu takka dhaga'u diina mana isatti itti marsee dhufe nama cimaadha jeni ifi qawwee harkaa qaba ajjeesee du'e arra akkasi duuti qabsoo saba jechuun namni jechuun akkas ati waan qabduun mana kee keessattuu yoo mancaa jabaa fi billawa jabaa tojorii dhedheeraa qabatte bar waan saniin himboo mana kiyya achi ol galagaltee hogguma kun haya harkaan kan eette qabaatu hogguma sanuu harkatti kan miti waan sanitti yoo goote sibiila sanitti gadhiifte bara jeefte barri baranaa nama gartee yoo diina sin dhiifne si qabate diina sii dhahee xiyyitiidhaan si dhahee mana si seenee abbaa jeesee haadha jeesee ilmoo jeesee jiru calii calan qorra kanaa toomaa bara
harma mura anolee kanaatu hamaa bar kanatti diina kanaan fira naa jaatta kanaan fira jaa beekan kee beekan beeka jee beekumsa bira beeku kanin tortora biratti arku tortora shaytaan si dhagaye gurra siyaasentu dhageessu dhagayaa warra rabbi dhugaatti itti mul'isu warri dhugaatti mul'anne nam duraanutti mul'attu dhabama huma wal keessa jirra akka badaan jirus beenya akka bareedaan jirus beenyeetti dhugaa dubban akka warri dhugaan bira itti himan gartee akka sabatti bu'aa faayidaa nu fayyaddi jennee irraa abdannu waan jiruuf arraan tana walloo san bombii miti madaafa itti hidhi walloo sanitti arra namni oromoodhaa goonni oromoodhaa namni kutaa ilmaan booronaa bareentumaa keessa nama kum tokka walloo beefkannaa walloo dhaqaati shamarran dubartii walloo irraa horaadha achi galaati diina duratti ol siqaadha ilmaan booronaa bareentoo keessa namni kumni tokko achi galuu qaba wallootti lola ganamaa galgala mooraa teenyaa fi mana keenya keessa nu banamurra dhayineetu nutis isaan keessaa itti dhiina isaan weerarraa beekaa amma akkasitti murtaa'u qabaa'u dhaala dhiirti nama kuma ifkannu namni kumni lama kumni sadi walloo kumni shan lafa wallootitti galee gootaan baana beeki dayyuusni fi najisan baanu najisa oromiyaa arma gadi heddomina kana keessatti nu naaffise kanan baanu dubra goota dhiira goota achi dhaqee dubri oromiyaa keessaa dhiirachi jirtu ta wallootti oromiyaa dubrichi walloo jiru hambiratti oromiyaa achi qubatee galee gondarii fi waan achi siineeti lola mooraa isaanii keessatti chibanna keessatti yaane gosa amaaraa faa himannee afaan amaaraa faa bararnee dachiisame wali garagalchine warra kana diinu malee dubbiin numaatu ganama galgala manuma keenya keessaa nutti diinni nu gubaa oolu nu gubdee'u amata meeqa nu gubaa jirti istaaree taateeji waa hunda jijjiiruu qabnaa wayti anuu rabbi naa mijjeessu achittiin galuu barbaada ganda gootaa san keessatti sanyii gootaa san irraa fuudheetiin achi galee achi jiraadhee achitti tajaajila godhuurra naa wayya wasa kan taanee fi galabaan taane kana keessatti jiraachuurra nama bal'isee laal marti mana qawween seenuu qabdi sibiilli jabaan seenuu qabu ilmaan oromoodhaa qayroo bilaash hin du'in fakkeenya ta'e akka gurbaan arraan tana obboleessi keenya sana naannoo walloo khamisee keessatti arraan tana wareegame san mana isaa keessaa gabbahuu didee hoggaa isaan dhufaasatti banan itti banee dura ajjeese ajajaa waraanaa amaaraa sana ajjeesee du'ee jechuu akkasi duuti ati namni billaawaa fi mancaa billaawaa hagana fakkaatu san qabu barra odoo sila arraan tana qayroo nama 200 300 dhengati duute kana keessaa harka kana godhaadhaa nan ajjeesan jetteetti deemu nama dirree beesitti jeesaa deemu jiru kana mancaa itti laattee bar yoo ati dhabdee nama 300 keessaa waraana eltiraatii fi waraana amaaraatiif barichi keessaa sujjeesu jira afaan feetuun beenya intalti toomaa mana jala galtee tooma mataa dhooyte jeessan bannamaati ati ilmi dhiiraa mancaa fi billawaa fi waan adda addaa odoo kojoraa meeqa qabdaatti mala meeqa qabduutti yaaduu dhiistee diina manatti dhufee sijjeesu dhute isaa ati nama 300 nama 100 ijjeeftaa bar yoo akkam gatti qaatteetis waraana san keessaa nama 100 ijjeeftaa bar hangi fedhe yoo kan sagaleen ta'u sheer godhutti hin jirtanii na dhagaahutu hin jirtan cal jettan tanaaf jabaannee waboo qofa gartee waboos gargaaraadhaati ummata oromoodhaaf akka daangaa oromoo waardiyaa akka walloo oromoo diina dura dhaabbattee halkanii guyyaa diina wal dhabaa jirtu hunda qawwee fi bombii fi baazuqaa fi girnoo illee hidhachiisa maallaqa waan baaftan baasaa dhiirti namaa dhiira namaatii fi gartee goota namaatiin baana malee tortoraa namaan baanu beeku oromoo maqaadhaaf maqaa wajji qabnu hedduu tanan baanu ani goota miliyoona tokko kan sabaaf kanneen baana oromoo tana namni miliyoonni tokko yoo kanneen bara oromoo ni bilisoomsa Itoophiyaa guutuu bilisoomsa bara Itoophiyaa isiniin kabanye tarraan tan isiniin dhageenye isiniin dirman toggaa faayidaa qofa isan keessatti ooltee jiraachuu barbaaddu ollaa gizee rakkoodhaas nu wajji nuuf hin dirman habajaa nu hin qabne diina dila kana odoo qabduuti ati diina oromummaadhaa kan oromoo teessi nyaatu dila kana odoo qabduuti ati wahi sabaafin dammaqee fi sabaafin waa hubadheette gandaa fi kuta gaddeebitee nama sabaa kan ol guddatee akka mar'ootii fi akka juwaara maamma ol bal'ate kana nama gandaa gaddeebistee ganamaa galgala shaadaa godhattee namallee jibbisiif toggaa ati gartee marroo faarsitee barroo arrabsitee juwaar faarsitu oromoo sitti hin gammannu si irra jibbaa jirra mucaa tokko arraan tana gisee inni faransirraa waan adda addaa inni haasa'u yoo saatii namni kana hoggaa liikkii jala godhee inni juwaar faarsee marroo arrabsu namni itti jaalata rabbillee sirratti hin jaalatu yaa wasaka gowwa dayyuus gaagura yoo atilleen kan dhuftee sagalee waa kiyya kana dhageeffattu ati nuti namni sabaa madaalii laale baaqi ija sabaati warri kun hundinuu
hanarran taane boru mijoytiif akka firri fira qeequtti qeeqi malee akka firri diinummaa fira diinome saateen qeeqin dayyuus waa qeequun nama fi waa namni qeeqaa akka firri fira qeequtti qeeqi kadiiroon hattuudhaa fi jinnii fi maarree kanaa fi maarree qasa laaquu baate marroon eessi jira saba isaa biran dhaabbatu jeeyoo qeeqee bar akka saba qeeqee barroon irraa gammadaa bar deeggartoonni silaa sabaatillee irraa gammadaa bar bakka qeeqee jaa bakka qeeqee jennaa malee waan biraan jennu ni waan saatii qeeqe gargaaruullee baatu deengadde yoo gargaaruu baate boru hubatee gargaaruu mala hubatee qeequma saniifu marroon sanilleen arra yoo mijaa'uu baate boru adda faffaca'eeti nama kudhan illee taatu kutaa oromiyaa keessa facaaseet adda addaa dhahee isa gammachiisuu mala akka inni irraa fedhe san duuba akka diinaatti hoggaa qeeqee diina oromooti kun ganda keenya dhalateettee hin faarsin isaatu heeraa ba'ee fi balleesse isaa gootummaa isaa kan inni ciisa kutee je tokko maal je inni goota leencaa abbaa fedhe kan mootummaa bilbila isaa ganamaa galgala balleessee balbalchaa ture wabootantu jiraa je goota hadiiroon goota je ati isa kana baartuun miti irri yoo akka firaatti qeeyte qeeyga akka firaatti nama fi namni qeeqa beekumsatti hin qeeytu yoo akkasitti dandeettiitti qabaate yoo saniin ala taate ati haan johaar arrabsee maroo faarsus oromummaa irristee balleessite ati haan faartee kana faarsus balleessite isumaa xiqqeessite isumaa salphifte nama gandaa goote nama kabajaa guddinaatiin malee rabbilleen jaalatee sabni isaa jaalatee ganamaa galgala akka lubbuu isaatiif dura lubbuu isaa kannaafi jiru kana xiqqeessite nama sabaa ta'e nama gandaan warkaan godhina warri waa hubanne barri baragartee gowwaadhaa dirreen gowwaadhaa hundi alba'u haqqissu feesbuukii waa hubachaa guddadha eega oromoo jaalattan namuu oromoo ni jaalata kan gartee anaatu oromoo abaluu caala jaalata jee gartee firra murteessuu hin danda'an waan oromoo faayidaa nuu qabduun haa tolfannu haa jabeeffannu jaa malee eenyumaatu gartee anaatu oromoo hundarra oromummaa fi qabsoo jaalataa jee firra murteessuu hin danda'u namuu haa jaalatu jaalachuu qabnaan jaa malee qabsaawaa sabaa kan ol guddatee qabsabaaf wareegama qaalii kafalaa jirus akka sabaatti haa tiifannu akka sabaatti haa eeggannu akka sabaatti haa jaalannu hin taane waan hin taane gootanii nyaata bocola namni hin qammansinaa tuttuqxanii nu dura hin balleessinaa nama waan nama qabsoodhaa fi hubannaa fi ilaalchisaatii fi beekumsi isaatiillee saba fayyadu nurraan bocolina harka fakkeessanii nyaata qammantanii nyaata namni harkaan tuttuqee qammanse nyaachuu namaantonni cincawa nurraan ajeessina cinciisanii feesbuuk kana gubbarra baatanii adabadhaa miidiyaan ta'in kan feesbuuk irratti shilingi doolaara 200 kaampaanii adda addaatirraa bitattanii oduu ololaatii fi kijiba ololaatii fi dhukkuba ololaa oromoo jidduutti hin darbi jirtu kana miidiyaa miti kun tortora feesbuuk gaman baane kanaan miidiyaa jettanii oduu kijibaa oromoodhaan hin burjaajeessinaa nurra adabadhaa ta'a isanii fi warri akka manguddoodha fakkaatota aadamaa dhuunfaa kan achi taa'ee diddigusan adabadhaa nurra ta'a rabbiin kabajaa isinitti haa godhu kabajaa firra godhaa kabajaa duraan qabdanii fi qabsoo duraan saba oromooti laffaatan israafan godhina kabaja isanii qabna nuti kabajaa teetiin jiraadhu waan sabaa duraan dalayde hin balleessin gaddeebite hin bocolin kana sheeyxaana adawii Itoophiyaatii fi adawii oromoo kanaan mootummaadhaan nutti hin jiina rabbi sana haa balleessu dachaa rabbi dachii samii isanii gara haa galchu isanitti haa ajeessu aalii fi ollaa fira keessanillee ilmoota isanillee rabbi isanitti haa ajeessu isana haa kasaaru duraan abaaramtanii miti qomaaxaa shanyiin qomaaxaa funya ilaalchi keessanii fi abaarsa qabdan ilmaan abaarsaa hundaattu nu keessa ciisa akka oromootti rabbii haaliqaan jedhee abaaraa rabbii dhabama isii haa godhu na dhageessa waan sabaati jechaan dubbadheeti narra lallaaltee mashaqqaa nama jalan qoqqotina wanni sabaa qaaliidha hunda keenyaa oli kabajaamuu qabdi eeggamuu qabdi ija oromummaati maqaan oromummaa jedhamuu fi qabsoon oromummaadha waan jabdu waan namni hundinuu tiifannee bareeffanne daawwitii namni hundinuu keessatti filaallee kabajaan tiifannee maqaa kana xurii tana ofirraa buufnu xurii gabrummaatii fi gabroomuudhaa kana xiqqaa guddaan keenya martinu jabee isaatii isaa oromummaa qabsoo oromootii fi tokkummaa oromoodha amma dheedhaamsi kiyya kana taa kabajooma galatooma fayyaa taa sheer godhaa sheer odoon goone biraan bayina ammoo hin tuffatin dubbiin tun dubbii sabaati jabduudha
sheerni gootanii mee godhaa namni sheerin godhin ni gaamma haasoo dheeraan haasa'e akkasi beek harree fi waraabessa jidduu yooni firummaan jiratte Minilik Safaarii fi Oromoo jidduu ni jiraatti akkasittiin beekan namni nama diinni diinuma kun diina gartee lafetti diina nafxanyaanii fi warri hujii nafxanyaa deemuu fi namni fakkaataan Oromoo ta'ee akka karaa goobanaan daacee deeme Oromoo ta'ee karaa aligalmoon deeme Oromoo ta'ee namticha haarusitti Oromoo galaafate san gaafa calii jalan qoyla gaafate maqaa isaa barreessame maqaan isaa jalaa badaa olaaniin katabadhaame namni tokko na barreessa goobanaa gaafa sanii shanyii warra sanii abaaramtee jirti kaarraan tana karaa namtichi gaafa aanolee galaafate deeme leencoo baatii faan deemu jiran kana abaarsa shanyii warra sanii san kan shawaa keessaas karaa goobanaa daacoo deeme abaaramee shanyii isaan Minilik lafaa kanaan ta'e kan gaafa wadaa'ii galmoodha eenyuun ali galmoon manguddoo afran qalloo gartee diina amaana nafxanyaadhaaf bitamee Oromoo galaafate abaarte gosti Oromoo aniyyaa fi gartee murawwaa fi manguddoon qalloo abaartee darbite san lafaa ka'ee mayree arraan tana amaaraa wajjiin bookkisaa jiru kana rabbi abaarsa dachiisamii isaanii gara haa galchu rabbi ija isaanii haa baytu dhabama rabbi isaan haa godhu shanyii warra sanii abaaramtuudha rabbiin nurraa haa qabu gosa Oromoo gartee rabbiin kan Oromoo faayidaa qabu rabbi Oromoomatti nu waasaa deebisu kan Oromoo faayidaa hin qabne chumatti rabbi dhabama isa haa godhu isa haa maraachuu jaame dhabama rabbi Oromoo keessa haa godhu paartiin baalaginnaatii fi baalaginnaatun bara gartee nama baalagee fi nama tortoraa qofa walitti qabatte siirii rabbi irraa haa hiikuutii gartee du'aayeen maan tana dhiyoo tana godhaa isiniin jennee isin laabsine biyya adda addaa fi biyya keessaa fi qaddaa gootanillee Oromummaa tana rabbi haa xaliilchu siirii rabbi irraa haa kaasu rabbi haa jayinoomsu gowwaa keenya rabbi nurraa nu haa qiloomsu diina kana gartee rabbi nurraa haa kaasu daaraa bubbeen fuute haa godhu jalarraa ilaa gubbatti rabbi nurraa haa diigu haqa keenya rabbi nu harkatti haa deebisu jiitiin iyyadhuuti soomanii salaatii rabbi kadhadhu niyyadhu sheekkotii isinillee wanti xiqqootti nurraan kadhatina wanni raamanni rabbii bal'aadhaati nurraan dhiphisina kaanis abaari rabbi kan deebine rabbi dhabama isii haa godhu jii abaari karaa mallas deeme rabbi isaan haa kutu jiiniti haa kuchiisu jii har rabbi tolchee nagaan xaliilchee sabatti as haa deebisu jii ijoollee kolkolee kaan diyaaskooraa keessaa haqqiftu tana siirii rabbi irraa hiikee sabasiitti rabbi as haa deebisu jii tana du'aa godhaaf akkasitti kan jara gurguddaa shanyii goobanaa daaceetii fi wadaa'ii galmoo eenyu ali galmootii fi aboo namicha arsii aanolee galaafate na barreessa namicha maqaa dha'u malee boo eenyu maqaan isaa namicha gaafa aanoleedha galaafate namicha ammas gaafa wallagga keessatti abbishee garbaadhaa galaafate san na barreessa warri waa beektan dafaa na barreessa yoo ammallee barreessu baattan boruu namni dhageettan barreessa namicha abbishee garbaadhaa manguddummaa yaamee amaara dura qabee isa galaafate san na barreessa shanyii abaaramtuu akkasii tan dhiha Oromiyaa jirtuu fi shanyii abaaramtuu baha Oromiyaadhaa ali galmoo irraa abaaramteef shanyii jiddu galeessa Oromiyaadhaa aanolee irratti abaarsa galaafate san na barreessa dafaadha balbala Oromoo keessa rabbi isaan haa balleessu jenna fakkaatu isaaniiti dafaa na barreessa dafi ijoolleen amma jirtu sun ijoollee akka kiyyaati san beenyeensaa warri imma booda dhuftan hunda na barreessa maqaasaa goobanaa daaceedhaa beekamaadha ali galmoonis beekamaadha nin beeka hawallotti gaafa wallo cabxu Oromoo galaafates ka wallo keessa istirii seenaa gaafa manguddoon Oromoodha hayyuu Oromoo warri gurrisaa ubrii dheertuu qabdan seenaa Oromootiif waa qorootu irratti gurri keessa gunda gurra manguddoo irraa waa dhaga'u jettan hawallotti Oromoo galaafates illee na barreessa lafee isaan kana maqaa isaanii walitti qabneetti fakkaataan isaaniiti kana hunda rabbi dhabama haa godhu jenna hawallotti Oromoon gaafa cabxu amaaraa hojjetee Oromoo galaafates san abbaa Iyyaasuu sanirraa eegali hasan duraatillee ni jirti abbishee garbaadhaa Oromiyaa dhiyaatirraas abbishee garbaadhaa afaa galaafate Oromoo ta'e sanirraas naa barreessi Jimma Abbaa Jifaar keessa zaman Haile Sillaaseedha gaafa Minilikii miti gaafa Haile Sillaasee kan Oromoo galaafatee jira Jimma Abbaa Jifaar keessas tiqaalaa galtee wasaqa mootummaa shanan gibee keessa tortora adda addaa uumtee jira gantuun dila takka dhabama rabbi haa godhu Oromoo keessaa goobanaadha beekame shawaa kana jira rabbi siirii irraa yuuqa irra hedduu wal fuudhanii walirraa dhalanii najisan Oromummaa najisan jiddu galeessaan dura Oromiyaa kana Finfinnee kanatti rabbi najisummaa san keessaa rabbi siirii irraa yuuqtan
amaro amara kesichu amaro ma wajid ama rabbinu khaysa ha godusan afaan oromo khabe kulle isa ha wallalchisu afaan oromo dubbachada amara wajidemu handul oromiya da shanyi gobana da rabbi dachi samit gara hagalchu kan oromo qalila khaysano ha habasu fakkata shanyi hacalu ndeesara lenca hati deesa akkasif feenanuti jiddu galeessa handura oromiya da hanarra diqala garte oromo faydan qabne rabbin garte edan riba isin kasin daba marabbi si hagon khanum do maqana barreessa isinitti meetin jira me warri man guddo fi nama dadda gaafatani na barreessa me takka khataba khayfin beenyille nima gaafanneti akka qusuma keenyaatitti khaab gaafa bishee garbaadha oromo galaafate dhiha oromiyaatti siif barreessina waadaa kanaasen tammi takka barreessa khan jiddu galeessa naannoo harmamura anulee naannoo arsiidhaatittis oromo galaafate shanyi warra sanii abaaramtu meena barreessa takka na barreessa gabo namni qubsumaan nachi dadatan baha oromiyaa anuun hin beek hajiddu galeessa oromiyaadha gobanaa daaqeetii fakkaataa isaa rabbi dhabama haa godhu hamba dhiya oromiyaadha hamba oromiyaadha aligalmuudha fakkaataa isaatii fi shanyii warra sanii dhabama rabbii si haa godhu dhabama rabbi haa godhu hin dhalini fincaan isaaniilleen ilmoon fakkaattuu aligalmoolleen dhiya oromiyaatti baha oromiyaatti hin dhalatin jeetin abaaree rabbi dhabama si haa godhu mal bahar waare gowwan hin dhalatin dhalatun guddatin jee abaaree miti anis niin abaararre shanyiin jiddu galeessa gartee ilmaan tuulamaa fakkaataan gobana daaqeedha dhalatun guddatin dhabama rabbi haa godhu fincaan isaalleen hin mayrin oromoo keessatti hama sheentu intalti isaanii hama sheentu dhiirti isaanii hama sheentu hin dhalin rabbi gartee haa goggoysu jeetin abaare san kan naannoo aanoletti oromoo galaafate shanyii warra san ilaal dhala isaaniitii fi gartee horte isaanii rabbi haa goggoysu rabbi hama sheentu dhabama rabbi haa godhu maqaa isaanii immoo naa barreessa galgala baruutiin gadiin dhufadha naan katabne takka takkaati boo namni saboo maali boo takka takkaa tokkummaa oromoo kanaaf qabsuma oromoo sana jaalachuuf jechaafillee namni hamiluma anumaa jechaafillee takka takkan barreessanii boo haganda san hin ta'inilleen boo isaniin keenya kun boo namni keenya kun saboo waa daddafee waliin dhaqqabuu kana gartee maaliif harka ulfaattanii gurra ulfaattan boo ofirraa dhiise ammaan tanaa uumaa miti warra booda dhufuu hin dhabu oromoo idilee kana keessaa kanaa barreessu hin dhabu booda dhabama rabbi isaan haa godhu hangattee abbishee garbaafaa basaasee akka warra bilisiginnaa kana galaafachaa ture dhiha oromiyaa wallagga keessaa barreessa tanaan isin irraa barbaada taak kan arma mura aanoleetitti galaafachaa ture leenjisoo diigaafaa galaafate manguddummaanis gaqqabee oromoo balaasaa isaas naa barreessa galgala baruutiin ittiin deebi'adha maqaa isaa dhawaati waraqaa rakka tabadheeti naa barreessa hadaraa oromummaadha sinni dhaammadhe hawwallootis naa barreessa abbaan iyyaasuudhaa kan talatti kannanii galaafatan san maqaan isaa Muhammad Ali kaisarra hamaati jira janii san naa barreessa walloo keessais ni beektan isan ijoollee walloo kan qubsumaan walloo keessa dhalattee guddatte oromtichi ni beekta seenaa san qoradhu naa barreessa najisa kana dhabama rabbii si haa godhu kan naannoo booranaatillee naa barreessa kan gujiidhaa fi kan elwuu abbaa booraa keessatti shira oromoo irra dudde zabana mililik dalagallee naa barreessa kan cidhuu abbaa booraatirra illee rabbii si haa balleessu walii galleeti arba'uunaa fi ayaatul kusiyyitti qaraanee shanyii warra sanii rabbi dhabama isii haa godhu jennee irratti waan addaatiin irra dalaguu deema naa barreessa gosa se'anillee balbala se'anillee naa barreessa balbala gartee rabbi isii haa balleessu maqaa xiqqeenyaatiin rabbi isii haa darbu warra san nuka isaa rabbi haa taa'u fakkaata akkasii hin guddatin dhabama rabbi isa haa xiqqeessu jaarsa gartee mataa arriidhaa kan shira oromoodhaa gabbee oromoo gufuu ta'us rabbi xiqqeenya addaa rabbi isaa haa salphisu bikkuma rafuttu isa haa hambisu jenna geemma oromoon bara meeqa oromoon miidhamaa ooluun gaarii miti amma booda nuti oromummaadhaaf wannummaan nuti hojjennee oromoo dandamachiisuuf jecha hojjenne numan jirre waa mara firraa xiinxallaa firraa laalla firraa madaalla hunda irratti boonyee guyyaa 10 fi 30 soomannee rabbi kadhannee firraatti himanna rabbittillee dhabama rabbi nurraa haa godhu dhageessanii dhageessa warri imma dhageessan hedduu galatooma warra sammuun isaatiif ilaalchisaa hogurraan dhaga'u kanan baanu beek haqalbiin dhaga'uun baana gaabo tokkotti takka takkaati isan sodaattanii diddanii anuun hin barbaadadha isan naa barbaaduu baattaniis hin dhiisu ammoon edanaan baafadhaa anuu miti amma boodanaa barbaaddata galatooma fayyaa ta'a anis barbaaddachuun dirqama kiyya sodaattan namuutu ganda fi kana keessa sodaattan oromoon bika gandaatii fi kutaa fi deeggaraa namaatirraa ol guddachuun keenya irra guddaan ijoolleen feesbuukaa tuni tokko tokko faa jajjabaan jira kanuma keessa gaa hayyuun badhaafama ilma xiqqaa guddaa saba fiitiif takka dogoggora hamaa takka hoggaa namni isaan gamaa gamanaa wal faarsan hundi isaan kana jibbu
ka tokkotichi maxxanee kaan arrabsu hunda jibbu warri akkasii galatooma nabbaata warri akkasiiti. Naa jiraadha ubriin tura galatooma fayyaa ta'a jabaadha bareedinaan guddadha bareedinaan jiraadha tokkummaan jiraadha oromummaa tiisaa oromiyaa jabeessa oromoo jabeessa oromoof jiraadha guddadha dhugaa teessaniif haqa keessan kan rabbi isinirraa jaalatu kan ifiifuu firra jaalattan kan sabni keessan isinirraa jaalatu kan aalii ollaa firri isinirraa jaalatu san keessatti rabbi ubrii sanaa dheeressu jireenya keessan keessatti barakadha dalagadha carraaqadha harkadha sabaa taha mataa keessanii taha firaa taha dhalootaa taha oromiyaa fi oromummaaf taha guddadha bal'adha ubrii dheeradha bilisummaa argaa keessa waaraa keessatti hora isaniin jeetiin isan eebbisaa eebbitii ya rabbi isanii haa qeebalu amiin jaa amiin jettanis amiin kajattuu baattanis rabbummaan isanii haa ta'u kan gartee gowwaa keenya rabbi nu haa qiloomsu haaqila keenya rabbi nu haa tursiisu nu haa hayyoomsu guddaa keenya nu keessatti haa tursiisu xiqqaa keenya nu keessatti haa guddisu kan dhahame rabbi nu haa fayyisu madoo teenya madoo heenaa rabbi haa godhuufi jayina keenya gartee kan if duuba deebi'ee waan hin taane arbi qummuuxxoon okkolu jedhanii goonni gootumaa jayini jaynuma duutinii fi gartee roorroon diinaatii fi hidhaan diinaatii fi ajjechaan diinaa if duuban deebiftu akkasii hedduu qabna akkasii rabbi humna haa ta'uu fi rabbi isa haa tiisu tikni rabbi bira haa jiraatu rabbi rahmata kan tu'eefis nu haa godhu warra nullee warra lubbuun jiru kana kan gartee jabaatee gumaa isaanii baasee isaan kana ciise lubbuu abrii keessatti ciisaan kana lubbuu isaaniitu lubbuu namaan duutu jedhanii beeka amantiin hin turu akkasumetti een duutu anu akkasumatti hin dhagee warra goota nurraa du'ee fi hayyuu nurraa du'e lubbuu isaanii haara fudhachiisee ciibsee bilisummaa isaanii wajji isaan dachiisen sana rabbiin kaaliinilleen magarsee fi nulleen kabajaa itti goone siidaa kabajaatii fi siidaa jaalalaa lammii fi gadhaabu rabbi nu haa godhu irraan tani siidaan hacaalu hundee isaa leencisanu taappeellaan isaa jecha maxxansan finfinnee keessa ciccirteeti caccabsu jirti nafxanyaan ilmaan tiqaalaa kun namni arra mana fooqiitii oromoon hacaalu bachi keessa jaarte siidaa isaa dhaabuusutti kabajaan harkatu hanga oromummaan kabajaa harkatutti guyyaa oromoon kabajummaa harkatte kabajaa gooti goonni kabajaa tana godhummoo halkanii guyyaa kan biyyaa bahee biyyaan baa jiruu fi kan biyya keessa jiru hunda keessa laalchifti si laalchifti na laalchifti isa laalchifti oromummaaf yaada jaarsa farraa jaarsa dulloota farraa dhiiga abbaa feete hanga feete kan dheenga dalaal samii tana beeytu juhaar achii gabbee waan oromoo yoo faalleesse maysi oromummaan caalu inni daawud ibsaa maraala guddinaa yoo inni shira akka eenyu dige dhabamsiise yoo akka ali birraa dhaasanitti dhaamsa addaa sii dhaame aboo dhaamsa saasan harka lamaan fudha aboo deeggarsi jecha ali birraan jeesan ana malee nam duraatiif tokkolleefu hin mul'anne bo mee warri namni jecha ali birraan jeesan mul'atteef takka takka barreessan deemuu dantaateessan isa warri namni deema jeelillee dantaateessan bagaan jee bagaan deemuu didee hafe naa barreessame takka takka namni dubbiin ali birraan dheengadda